Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaa suukkanneessaa fi duguuggaan sanyii raawwatamuu ammaate. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Koloneel Abiy Ahmed erga maqaa Oromootiin aangootti ol kaasee uummanni Oromoo nagaan oolee bulee kan hin beekne godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo ganda Maaruu iddoo addaa Waayyuu jedhamuun beekamu keessatti muddee 2025 namoota 3 maatii tokko kan ta'an irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatamu jiraattonni onichaa miira gaddaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni nagaan maatii fi qe'ee isaanii keessaa baafamanii ajjeefaman kun ilmaan akaakilee tokko yoo ta'an Masgabuu Abshaalee Raggaasaa Raggeessa ol adeema obbo Bulchaa Raggaasaa nama umrii ganna 80 oli Fiqiruu Yaandeessaa abbaa maatii ganda kana keessatti torban tokko duras raggoota 6 ajjeefaman keessaa namni tokko kan maatii kanaa ta'uun ibsaniiru. Obbo Bulchaan maatii qabsaa'ota abbaa Ayyaantuu Bulchaa gaazexeessituu Sagalee Bilisummaa Oromooti. Obbo Abshaaleenis maatii qabsaa bilisummaa Oromoof ilma gumaachaa turan yoo ta'u ilmi isaanii Biqilaa Abshaalee bara TPLF sababa qabsoon biyyaa ari'atamee Keeniyaatti galuun achitti tikni Itoophiyaa ajjeesanii ture. Onicha keessaayyuu addatti ganda Maaruu kana keessatti hidhattoonni Abiy Ahmed bobbaasaa jiruun lubbuun ilmaan namaa hanga bineensaa hanqachuun ajjechaa suukkanneessaan onni namaa cabsuu torbanii gara torbaniitti deebi'ee raawwatamaa jiru baay'ee yaaddessaa ta'eera jechuun jiraattonni dubbatu. Maatiin har'a ajjeefaman kun ilmaan isaanii 24,2025 waraanuma PP kanaan ajjeefamaniif gaddataa osoo jiranii gara laafina tokko malee murni dhiiga ilmaan Oromoon oolee buluu amaleeffate mana isaanii keessaa gadi baasuun erga qabeenya isaanii saamanii booda rasaasatti roobsuun akka bineensaatti ajjeesanii gatuu jiraattonni ONM itti himaniiru. Ajjechaa suukkanneessaa raawwatamaa jiru kanaan qonnaan bultoonni hedduun qe'ee isaanii irraa godaanaa jiraachuu fi dargaggoonni manneen barnootaa isaanii addaan kutuun lafa lubbuu itti oolfachuun isaaniif danda'amutti baqachaa akka jiranis ifoomsaniiru. Magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Mudaafuriitti saamichi uummata irratti raawwatamaa jiru daangaa kan darbe ta'uu jiraattonni himatan. Jaalarbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Mudaafuriitti hidhattoonni murna bilxiginnaa milishaa gaachana sirnaa fi poolisiin namoota nagaa daandii irraa walitti qabuun qarshii 2,000 hanga 5,000 kaan ammoo sanaa ol akka kafalan dirqisiisaa jiru. Saamichi kun naannoo hoteela Fitsumbalaayi jedhamuun beekamu torbee kana keessa uummata dhibbaan lakkaa'amu walitti qabanii isa maallaqa hin qabne sababa tokko malee hidhuun hiraarsaa jiru. Dargaggoota kanneen maallaqa hin qabne ammoo maqaa biyya keessan eegdu jedhuun gara leenjii waraanaatti ergaa jiru jechuun jiraattonni himan. Dubartoota ulfaallee taaksii keessatti rakkisaa fi waan isaan hin qabneen bakka isaan deeman hanqisuun rakkisaa oolu. Saamicha daangaa darbee fi dararaa gocha isaanii malee akkasumas mirga namoomaa sarbe kanaan uummanni hiraaraa kan jiru yoo ta'u namatti himatanii dhageessifatan dhabanii kaanidhaan kaan saamichaan dargaggootni ammoo fedhii isaanii malee leenjii waraanaaf saaxilamaa jiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat gandoota garaagaraa keessatti murna bilisiginnaa saamicha ulfaataa uummata irraan ga'u jabeessanii itti fufan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Gareen safuu hin beekne qabsoo saba Oromootiin gara aangoo siyaasaatti ol ba'ee Oromoof Oromiyaa nyaataa jiru godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat gandoota garaagaraa keessatti saamicha ulfaataa uummata irraan ga'aa akka jiru jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni bilisiginnaa guyyaa kaleessa irraa eegalee walitti fufiinsaan gandoota kanneen akka Callee, Nayyee Qurquraa, Gindibboo, Deerree Dagaagaa, Bootii Xiyyoo, Golboo Bitimitti, Araarsoo Beeroo fi kanneen hafan biroo keessatti hidhattoonni fi kaabinoonni sirna abbaa irree Abiy Ahmed uummata qaaleensa jireenyaa piipin itti fideen jiraachuun itti ulfaate gargaarsa barbaadu maqaa gibiraa kanneen akka buusaa gonofaa, inshuraansii fayyaa, faannoo diimaa, nyaata, uffata milishaa fi kanneen hafan hedduu tarreessuun maallaqa humni isaanii hin dandeenye irraa guuraa akka jiran jiraattonni himan. Maallaqni guuramu kun galii uummanni argatu kan giddu galeessa godhate osoo hin taane namni kamuu yoo xiqqaate qarshii 16,000 hanga 20,000 akka kaffalaa jiranii fi namoonni kanneen kaffaluu hin dandeenye mana hidhaatti darbachuun qabeenya uummanni harka afaanitti nyaatee jiraachuuf itti fayyadamu tilmaamanii gurguruun mana hidhaa keessaa baasaa akka jiran keessa beektonni addeessaniiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa dhidheessaa keessatti waraanni faashistiin bilisiginnaa maqaa gibiraa deeffachuun uummata saamaa jiraachuun himame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba.
Godina Bunnoo Beddellee aanaa dhidheessaa gandoota garaa garaa keessatti waraanni faashistiin biltsiginnaa maqaa gibraa fi kaffaltiiwwan adda addaa tarreessuun hawaasa saamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan aanaa dhidheessaa gandoota akka Cirrachaa, Burqaa Jaalalaa, Madda Misoomaa fi kanneen biroo keessatti kaffaltii gibraa waggaa kanaa jechuun tokkoon uummataa irraa qarshii 10,000 hanga 15,000 dirqamaan funaanaa jiraachuu jiraatan aanichaa tokko ONM'if ibseera. Kana malees maqaa ijaarsaa fi kanneen biroo uummatatti tarreessuun torbaniin uummata saamaa kan jiran kaadiroonni biltsiginnaa tibbana ammoo maqaa gibraa sababeeffachuun saamicha gita hin qabne hawaasa aanichaa cufarratti raawwachaa jiraniin harka qalleeyyii maallaqa gaafataman of harkaa dhabanis reebichaa fi hidhaa irratti raawwachaa jiraachuun ibsameera. Aanichatti rakkoowwan garaa garaa waraanaa fi kaadiroota murna biltsiginnaan uummata meeshaa maleessa irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u, akkuma guutummaa godinichaatti hammeenyi tiksitoota faashisti piipin godhamu daran hammaachuun aanaalee godinichaa adda addaa keessatti hidhaa, ajjeechaa, saamichaa fi buqqaatiin hawaasaa raawwatamaa jiraachuun ni beekama. Sanagaa aaraa fiifaan argate Calyaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp badhaasa nagaa haaraa fiifaan uume kan waancaa kubbaa miilaa addunyaa dhiiraa bara 2026 irratti badhaafaman. Badhaasa Noobeelii nagaa argachuuf duula cimaa kan taasisan Tiraamp jimaata darbe fiifaa galateeffachuun badhaasa kana kabaja guddaa jireenya koo keessaa tokko jedhaniiru. Hoogganaan Ameerikaa kun badhaasa eebbaa qaama kubbaa miilaa bulchu kana injifachuuf jaalala guddaa argateera. Innii fi pireezidaantiin fiifaa Jiyaanii Infaantiinoo michuu dhiyoo yoo ta'an, Infaantiinoon Tiraamp lola duguuggaa sanyii Israa'el Gaazaa irratti geggeessitu keessatti dhukaasa dhaabuu giddu galeessa ta'uuf tattaaffii taasisaniin badhaasa Noobeelii nagaa injifachuu qabu ture jedhee ture. Kun badhaasa keessanii, kun badhaasa nagaa keessaniitii jedhan Infaantiinoon waa'ee kubbaa miilaa addunyaaf tokkummaa akka ta'u irra deddeebi'ee dubbachaa kan ture yoo ta'u, badhaasni kun garuu xiyyeeffannoo aadaa federeeshinichi ispoortii irratti qabu irraa fagaachuudha. Yuunaayitid Isteetsi, Kanaadaa fi Meeksikoo waliin bara dhufu dorgommii kubbaa miilaa kana ni keessummeessiti. Muummichi ministeeraa Kanaadaa Maark Kaarnii fi pireezidaantiin Meeksikoo Kilaawudiyaa Sheembaawum sirna kana irrattis argamaniiru jechuun Aljaziiraan gabaase. Qaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo wabii saba isaanii diinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gumaacha fincila diddaa garbummaa kan sadaasa sagalii sababeeffachuun jaarmiyaan ABO waboo gamtaa urjii bilisummaa gurmuun dambalii fi gurmuun qaanqee bilisummaa wal ta'uun waboof gumaachanii jiru. Akkuma kanaan gurmuun dambalii qarshii 23 fi gurmuun qaanqee bilisummaa qarshii 50 galii gochuun hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaa gootti gumaacha keenya itti fufa jechuun dhaammatanii jiru. Ittuma fufuun gurmuun kaayyoo jeneraal Waaqoo Guutuu galmaan geenyaa jalatti ijaaramanii jiran buusii miseensummaa marsaa 21ffaa qarshii 30 fi kitaaba bakkalchaaf qarshii 20 walumaa gala qarshii Impaayera Itoophiyaa qarshii 50 waboof gumaachuun ibsa ejjennoo asii gadi baafataniiru. Nuti akeekaaf kaayyoo dhaaba keenya galmaan geenyaa hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti gumaacha keenya itti fufa jechuun ibsa ejjennoo baafatanii jiraachuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaa ABO waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'utti hin jenna. Horaa bulaa deeban.